Istifaanos ajjeefame dhugaa wangeela kee. Isa Yohaannisitti qaalame dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenyeen si ga'anaaf kenna yaada kee. Istifaanos ajjeefame dhugaa wangeela kee. Isa Yohaannisitti qaalame dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenyeen si ga'anaaf kenna yaada kee. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan jaallatamtanii obboloonni jaallatamoon akkam jirtu? Nagaa Waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan addunyaadha. Torban darbe sagalee Waaqayyoo akkuma amala keenya waa'ee kadhannaa irratti waa baay'ee illee jechuu yoo baadhe wantoota muraasa wal wajjin ilaaluun keenya in yaadatama. Sanarraa kan dhufe arras dubbii Waaqayyoo yeroo gabaabduu ishee fudhannee itti fufnee wal wajjin ilaalla. Nagaan isiniif haa ta'u. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee ammas waa'ee kadhannaa itti fufna. Eeyyee akkuma torban darbe wal wajjin dubbachuu yaallee kadhannaan humna guddaa akka qabu, jireenya dhuunfaa keenyaatiif kadhachuun akka nurra jiru, biyyaaf kadhachuun akka nurra jiru, namoota kan biraaf kadhachuun akka nurra jiru wantoota muraasa tuttuqneerra. Gaafa sana akkuma jechuuf yaalle namni kadhatu bu'aa biyyaatii, bu'aa waldaatii, bu'aa biiroo isaatiitii, bu'aa mandara keessa jiraatuuti. Faallaa isa kanaatiin immoo namni hin kadhanne baadha. Namatti baadha, maatiitti baadha. Namni hin kadhanne yeroo inni dhaqee kiyyoo keessa galu namni kan biraan duukaa rakkata. Namni hin kadhanne mandara isaa keessatti yoo inni rakkinni irra ga'ee namni kan biraan duukaa rakkata. Namni kadhatu garuu ofii isaarraas, biyya isaarraas, lammii isaarraas, mandara isaarraas waajjira hojjetu keessatti karaa milkaa'inaa ta'uu danda'a. Ba'aa namoota kan biraa hirmaatee isaaniif kadhatee isaanii wajjiniin rakkina isatti dhufu moo'ee darbuu hin danda'a. Kanaaf dubbii Waaqayyoo keessaa mi'aarraa itti lixa kan nuuf ta'u macaafa qulqulluu keessaa jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti dubbate wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 5-6 isa jiru amma dubbiseetanii itti fufnee waa'ee kadhataa, adeemsa kadhataa waan keessa ba'uun nurra jiraatu wal wajjin ilaalla. Akka jedha maqaa gooftaa Yesuusiin. Yesuus itti fufee yeroodhuma kadhattanis akka warra of agarsiisanii hin ta'inaa. Isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaa irra dhaabatanii kadhachuun jaallatu. Ani dhuguman isinitti himaa isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol galii balbala cufadhu. Abbaa keessa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu. Abbaan kee inni dhoksaatti argus gatii keessiif hin kennaa jedhee jedha. In kadhanna Waaqayyooni. Gooftaa bara baraan jiraattu hangafa nagaa keenyaa guddaa si galateeffannaa. Araara keef geggeessaa keen iddoo kanaaf yeroo kana kan nu laatte ati Waaqayyoodha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee ulfina guddaa haa argatu. Amma yeroo kana fuula kee dura jirraa sagalee kee dhaga'uudhaaf namoota yaa Waaqayyo haalota adda addaa keessa jiraatanis dhaga'uuf dhiyaatan kanaa hafuurri isaanitti dubbatu maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa isaaniif haa kennamu. Lafa isaan jiranitti dhaqee qalbii yaada garaa isaanitti dubbadhu. Akeeka diinaaf yaada isaa hundumaa akka isaan dubbii kana hubannaadhaan dhaggeeffanneef dhibaa'ummaa kan namatti naqu qalbii namaa kanatu yaada namaa kan geeddaru maqaa Yesuus Kiristoosiin raawwatee kan rukutame haa ta'u. Araarri kee naannoo nu jirru hundumaa buufatu. Karaa hundumaa nu gargaarii, akeeka diinaa hundumaa nurraa cabsii, nagaa kee nu geggeessii, dhumarratti galataaf nu qopheessii maqaa Yesuusiin aameen. Waa'ee kadhannaati. Kadhannaan soora kiristaanotaati. Akkuma wantoonni baay'ee barbaachisoon jireenya ilmaan namaa keessatti jiran keessumatti saayinsawaa warri ta'an beezik niidii warri jedhamanii manni keessa jiraatan, wayyaan nannatti uffatan, buddeenni nyaatan jireenya namaatiif barbaachisaa, baagala namaatiif barbaachisaa akkuma ta'e jireenya kiristaanotaatii fi kadhannaan baay'ee murteessaadha. Jireenya kiristaanaatiif kadhannaan murteessaadha. Kiristaanni tokko lola naannoo isaarra jiru lola hafuuraa jechuu kooti. Kan inni itti damdamatu dullaadhaan miti. Uleedhaan miti, rasaasaan miti. Waan rasaasii namarraa hin deebifne haxxummaa seexanaatiin waan namatti darbatamu kan ofirraa qolachuu hin danda'amu humna kadhataatiin. Macaafa qulqulluu keenya keessatti keessumatti kakuu moofaa keessatti mootonni gurguddoon biyya lafaarra turan yeroo isaan humna kadhannaatiin loluma biyya lafaatti namatti dhufu kana injifatan agarree beennaa. Keessumaa Yooshaafaaxiin kaasuun hin danda'ama akka fakkeenyaatti. Daawitis Waaqayyoon kadhatee Waaqayyo tulluu kana irratti dhaqee lola natti dhufe kana geggeessumoo dhiisu jedhee Waaqayyoon kadhatee
mandara kana keessa dhaqee jiraadhu moo dhiisu jedhee Waaqayyoon kadhatee akka inni jiraataa ture macaafni qulqulluun nutti hima. Kanaaf kadhannaan jireenya kiristaanotaa keessatti beezik niidiidha yookaan wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an isa malee jiraachuun kan hin danda'amnedha. Namni buddeen malee jiraachuu akkuma hin dandeenye, kafana malee qullaa deemuu akkuma hin dandeenye, mana malee ala buluu akkuma hin dandeenye, kadhannaa malee jireenyi kiristaanaa itti fufuu hin danda'u. Jireenya keenya mo'achuudhaaf kadhachuu qabnaa jenneerraa waa baay'ee waa'ee kadhannaa tuttuqneerraa kadhannaa kana Yesuus Kiristoos fayyirraa barre. Yesuus irraa hin barraa, Daani'eel irraa hin barraa, namoota baay'ee irraa barraa. Macaafa qulqulluu keessatti kadhatanii kan Waaqayyo harkaa argatan namoota hedduudha. Kadhannaan egaa Waaqayyo wajjin dubbachuudha. Waaqayyoonis dhaggeeffachuudha. Yookaan waliin dubbii Waaqayyoof namoota gidduutti geggeeffamuudha kadhannaan. Waaqayyotti dubbannaa, Waaqayyo nu dhaga'aa, nus Waaqayyotti dubbannee Waaqayyo irraa dhaggeeffachuufis yeroo qabnaa jechuudha. Hafuurri qulqulluun nu keessa goree Waaqayyotti dubbata. Karaa Waaqayyoo immoo dhufee laphee keenyatti dubbata. Kanaafi waliin dubbii Waaqayyoof nama gidduu jirudha. Yesuus Kiristoos egaa dubbii isaa kana keessatti waa'ee kadhataa gaafa barsiise yommuu kadhattan namni akka isin arguuf yookaan namoota biratti beekamuudhaa fi waltajjii keessatti gabaa keessatti iddoo namoonni jiranitti miti kadhannaan ta'uun kan qabu jedhe. Inni jennaan mana keetti ol galii cufadhu jedheen. Mana keetti ol galiitti cufadhuuti abbaa keessa waaqarraa isa iddoo dhoksaatti argu sana kadhadhu jedheen. Eeyyee kadhannaan naamusa barbaada. Kadhannaan tasgabbii barbaada. Akka seera waldaa kiristaanaa keenyatti kan nuyi dunuunfannee mataa keenya yookaan boquu keenya gadi qabannee kadhannuuf inni guddaan isaa qalbiin keenya akka hin jeeqamneef, yaadni keenya akka hin bittinnoomneef, tasgabboofnee Waaqayyo wajjin akka haasofnuuf private place yookaan immoo iddoo dhuunfaa keenya ta'e iddoo dhoksaa goola suuqa turuu barbaachisa kadhannaadhaaf. Gadi jedhanii Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf. Ollaa keenya utuu wacci jiru garasii garanaa sagaleen miira nama haatu. Kan xiyyeeffannoo nama haatutu dhaga'amu kadhachuun hin danda'amu waan ta'eef kanaafitu gooftaa Yesuusii gola keetti ol galii ulaa kee cufadhuuti abbaa keessa waaqarra jiru sanatti dubbadhu jedheen. Inni immoo dhoksaatti dhageessii deebisaa jedhe. Namoonni baay'een amma kadhannaa keessumaa kadhannaa soomaaf kadhataa irratti gaafa soomnu hin kadhannu. Sooma kadhata. Hin soomnaa hin kadhanna. Soomaa bakkee hin deemnu. Soomaa suuqii hin nagannu. Soomaa gabaa keessa hin jiraannu. Soomaa biiroo kee hin teenyu. Buddeen lagachuu duwwaa miti dubbiin kadhannaa. Buddeen lagatanii yookaan waan nyaatamu waan dhugamu gosaan filanii lagatanii iddoo hojii ofii taa'u miti. Kadhannaa jechuun erga buddeen irraa yookaan bishaan irraa of kutanii mana ofii keessatti gadi jedhanii Waaqayyotti haasa'uudha. Dhibee ofii Waaqayyotti himachuudha. Dhimma biyya Waaqayyotti haasa'uudha. Dhimma dhuunfaa ofii Waaqayyotti haasa'uudha. Gaaffii ofii Waaqayyotti deebisuudha. Kanaafi gola keetti ol galiitii abbaa keessa iddoo dhoksaa keessa jiru sana kadhadhu Yesuus Kiristoos. Gorsa akkasii gorse. Eeyyee dhuguma kadhannaan dhoksaadha. Kadhannaa isa waaqarra jiru Waaqayyotu dhagee deebii namaaf kenna. Kanaafitu Yesuus Kiristoosii mana kee cufadhu, mana keetti ol galii, gola keetti lixiitii abbaa keessa iddoo dhoksaa jiru kadhadhu jedheen. Egaa kadhannaan jireenya keenya keessaa iddoo baay'ee barbaachisaa akka inni qabuu fi jireenya keenyaafis murteessaa akka inni ta'e dubbii Waaqayyoo nutti hima. Akkuma torban darbe toora kadhataan dubbadha jedhee har'a eessaa garamitti haa kadhannu? Maalirraa kaanee garamitti adeemnu? Kadhannaa keenya keessatti Yesuus Kiristoos dubbii inni dubbate tokkotu jira. Asuma keessatti garsitee dubbistanii yeroo kadhattan dubbii waa hin baafne keessan deddeebiinaa jedheen. Namoonni baay'een kadhannaan isaanii akka inni fudhataman qabne yookaan akka inni fudhataman arganne deebii akka inni arganne Waaqayyoon biraa kan godhu dubbiinuma xixiqqaa keessa naanna'aa oolu. Garuu toorri kadhannaa jira. Keessumatti iskoolaaronni baay'een yookaan beektonni baay'een kan isaan irratti walii galan kadhannaa keessatti toora isa kamirraa gara isa kamiitti kan jedhu keessumatti waldaan keenyas kan isheen itti gargaaramtu waldaan bara kanaa. Namoonni baay'eenis hin ta'a kun macaafa qulqulluu wajjin waliin dhiitu kan isaan jedhanii ka'an yeroo gabaabduu kana keessatti eessaa garamitti isa jedhamu gaafa kadhannu eessarraa kaana maala goonaa isa jedhamu kana yookaan qabiyyeen kadhannaa keenya maal ta'uu qaba isa jedhamu kana gaggabaabseen tuttuqa yeroo kootti fayyadamee gaafa kadhannu inni tokkoffaan inni dura kadhannaan keenya Waaqayyoon jajachuudha. Jaalala Waaqayyootiin Waaqayyoon jajachuu yookaan adoreeshin isa jedhamu Waaqayyoon jajachuu of keessaa qaba. Waaqayyoon jajachuu jechuun isa inni nuu godheef miti. Inni galateeffannaadha. Jajachuun garuu akkasumatti Waaqayyo nu jaallachuu isaatiif. Waaqayyoo Waaqa hundumaa gararraa jiru ta'uu isaatiif. Amala gurguddaa ilmu namaarraa adda ta'e, uumamarraa adda ta'e, amala addaa waan inni qabuuf jajuu Waaqayyoo, guddina Waaqayyoof jajuusaa, jaalala Waaqayyoof jajuusaa, Waaqayyoon jajachuudha. Kadhannaan jalqaba. Akkasumatti jajachuudha Waaqayyoon jajachuu. Guddina Waaqayyoof Waaqayyoon jajachuu. Amalli Waaqayyoon adda godha jedhamee kan yaadamu amala gurguddaa sadiitu jira jedhu warri beekan. Inni tokkoffaani
omnipotent jedhama. Inni kana jechuun Waaqayyoo waa hundumaa danda'u isaati. Waaqayyoo kana danda'e sana dadhaba miti. Waaqayyootti wanti ulfaatu hin jiru. Waan hundumaa danda'a Waaqayyo. Kanaafi amalli Waaqayyoo adda godhu akka nuyi Waaqayyoon dinqisiifannu akka nuyi isa jajannu kan godhu waan hundumaa danda'a. Wanti Waaqayyo dadhabe hin jiru. Wanti Waaqayyootti ulfaatu hin jiru. Wanti biyya lafaa kanaa beekumsi biyya lafaa kanaa waan namni irratti ispeeshaal godhe qaba. Abbaan tokko isa tokko irratti ga'umsa cimaa qaba. Isa kaan irratti immoo hin qabu. Kanaaf namni walitti dhufee iddoo adda addaatti wal gargaara. Waan ispeeshaal godhanii baratantu jira. Waaqayyo garuu akkas miti. Inni hundumaa danda'u, inni hundumaa uume kun waan hundumaa danda'a. Wanti inni hin dandeenye hin jiru. Amalli Waaqayyoo kan adda godhu tokko kana jedhama. Inni kan biraan omnipresent jedhama. Inni immoo maalidhaa? Waaqayyoo yeroo tokkicha iddoo hundumaatti argamuu isaati. Biyya kanaa barbaaddee Waaqayyoon hin dhabdu. Biyya bakkee yoo baate barbaaddee Waaqayyoon hin dhabdu. Hardii gamasii keessaa barbaaddee Waaqayyoon hin dhabdu. Kanaafitu Daawit akkas jedha. Eessattan sin dhokadhaa? Eessan naqaa? Garaa lafaatti yoo hin gabbu achuma jirta. Bishaan keessa yookaan galaana keessa wal lixachuma keessa jirta. Dhagaa keessa wal naqeechi jirta. Bantii Waaqaatti yoo nalbee achuma jirta jedha Waaqayyoon. Iddoon Waaqayyoo dhibee hin jiru. Biyya hundumaa jira Waaqayyo. Kanaafi dinqiidha kun. Mootonni biyya lafaa ammatuma mootiin illee maal guddaadha miti. Ilaalcha namaatti jechuudha. Waaqayyotti madaalama miti jechuu gooti. Waaqayyotti wal bira qabnee kompeer gochuu dandeenya mitiif. Waama nutti dhiyoo jiru fudhannaaf malee. Gaafa iddoo tokkotti mala iddoon isaanii qullaadha. Nama bakka buusanii deemu. Abbaanumti fedhe guddaadha kan isin jettan yeroo tokko iddoo hundumaatti hin argamu. Waaqayyo garuu yeroo tokko biyya bakkee jira, biyya keessaas jira. Isa gamasiis jira, isa gamanaa biras jira. Kanaafi amala Waaqayyoo keessaa inni tokko isa kana. Inni kan biraan immoo omniscient jedhama. Isa kana jechuun immoo Waaqayyo waa hundumaa beeku. Satalaa irratti danda'u jenne beeku. Waa hundumaa beeka Waaqayyo. Garaa lafaa jala beeka. Yesuus Kiristoos keessatti waa'ee Yesuus Kiristoosiin gaafa dubbannu Yesuus Kiristoosii akka jedha Macaafni Qulqulluu waa'ee isaa gaafa dubbatu waa'ee namaa utuu eenyuyyuu isatti mun barbaachisin beeka ture jedha. Kanatu akka nuyi Waaqayyoon jajannu nu godha. Jajachuu Waaqayyoo. Waaqa isa hundumaa gararraa kana. Waaqa isa hundumaa beeku kana. Waaqa isa fagoof dhiyootti argu kana. Waaqa isa iddoo hundumaa jiru kana akka nuyi jajannu kan nu godhu isa kana amala isaati. Kanaafi kadhannaan keenya inni jalqabaa jajuu Waaqayyooti. Waaqayyoon jajuudha. Jajaa Waaqayyoon. Kadhannaa keessan keessatti Waaqayyoon jajuu gashaa. Jajaa guddina Waaqayyoo himaa. Jaalala Waaqayyoo himaa. Olaantummaa Waaqayyoo himaa. Waaqayyoon jajachuudha. Inni lamaffaan kadhannaa qalbii jijjiirrannaati. Yaada garaa geeddarannaa. Inni kun bara kana waan hafe fakkaata. Yaada garaa geeddarannaa jechuun cubbamoota ta'uu keenya Waaqayyootti beeksisuu. In wallaaleef miti Waaqayyo. Nuyi cubbamaa ta'uu keenya amannee Waaqayyoon ilaan cubbamaadha. Ilaan araaraan barbaada. Jennee Waaqayyoon kadhachuudha. Isaayaas 59:1 irratti akka jedhu dubbiin Waaqayyoo. Harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne. Cubbuu keessantu isiniif Waaqayyoon keessan gidduu godhee gargar isin dhoowwe jedha. Cubbuun hamaadha. Xuraa'ummaan hamaadha. Namaaf Waaqayyoon gargar dhiiba. Garuu firoota koo cubbuu keenya Waaqayyootti yoo himanne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenyatti nu qulleessaa jedha dubbiin gooftichaa. Kanaafi amala kadhannaa keessatti isa bara kana hafe qalbii jijjiirrannaa, yaada garaa geeddarannaa inni kun barsiisa guddaa barbaada. Inni kun gadi qotanii waa baay'ee namatti himuu gaafata. Qalbii jijjiirrannaa jechuun cubbuu keenya himannee lammaffaa immoo iddoo itti yakkina sana akka hin dhaabbanne yaada garaa keenyaa geeddarannee lammata asiin hin ba'u ati namaadha jennee Waaqayyoon duratti waadaa galuudha. Qalbii jijjiirrannaan araara kadhachuu miti. Qalbii jijjiirrachuu jechuun karaa ofii sirreeffachuu jechuudha. Karaa ofii kan sirreeffannu immoo ganama qalbii jijjiirrannee galgalaannee cubbuutti kufna miti. Lammata karaa kana hin ba'u jennee Waaqayyoon duratti waadaa galuudhaan araara Waaqayyoon kadhachuudha. Namoonni baay'een isa kana maal godhuun calluma jedhanii yeroo hundumaa natti araarami cubbuu kanaaf dhiisi yakka kootti na qulleessi haxaa'ee cubbuu koo fuula keetti akka koosiitti balleessi jedhu. Kana duwwaa miti garuu dura cubbamoota ta'uu keenya amannaa isa booda ofitti farannaa isa ofitti faranne kana immoo Waaqayyoon waadaa galla. Lammata an achiin dhaabadhu ati immoo na qulleessi jenna Waaqayyoon. An lammata iddoo cubbuu kanaa hin dhaabadhu. An lammata yakka kana keessa hin galu yaada garaa koo nan geeddaradhaa kun balleessaa kooti ati immoo isa darbe naaf dhiisii jenna waadaa galla. Kanaaf kadhannaan qalbii jijjiirrannaa qabiyyee kan of keessaa qaba. Akka jedha Qorontos keessatti sagaleen Waaqayyoo utuu nuyi dursinee arginee ofitti murreerratee Waaqayyo nutti hin faradu turee jedha. Eeyyee akka Waaqayyo nutti hin farannetti ofii keenya cubbuu keenya himachuutu nurra jiraata jechuu kootii kadhannaa qalbii jijjiirrannaadha. Cubbuu ofii himachuudha. Sagaleen Waaqayyo biroota keessatti qulqullummaa malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu jedha. Kanaafi qulqullummaadhaan Waaqayyoon argu waan ta'eef cubbuu ofii urgufachuun
yaada garaa ofii geeddaratanii waaqayyoon araara kadhachuun qabiyyee kadhannaa keessaa isa tokko. Sadaffaan galateeffachuu. Waaqayyoon jajachuudhaan jalqabnee qalbii keenya jijjiirannee irraa inni itti aanu galateeffachuudha. Maaliif galateeffannaa? Waan gaarii waaqayyo nuu godhe hundumaa yaadannee galateeffanna. Sila in jajanna jenne. Guddina waaqayyoon jajannaa jenne tokkoffaa irratti. Amma garuu galateeffannaan. Illa koo nagaarummaa waaqayyoo. Jireenya keenya keessatti, ba'uu galuu keenyatti, adeemsa keenya hundumaa keessatti waan waaqayyo nuu godhe lakkoofne waaqayyoon galateeffachuudha. Galata kee waaqayyo jechuudha. Fayyaa keenya ilaallee galateeffachuudha. Jireenya waaqayyo nutti argisiise ilaallee galateeffachuudha. Karaa waaqayyo nu baase ilaallee galateeffachuudha. Waaqayyo jiraata nu gochuusaa ilaallee galateeffachuudha. Galateeffadhaa waaqayyoon. Waaqayyoon galateeffachuudha qabiyyeen inni itti aanu. Kanaafi gaarii waaqayyo nu godhe yaadnee galateeffachuudha. Afraffaa yeroo kootu deemaa jira dafee dafeen itti fufaa. Arfaffaa warra kaaniif kadhachuudha. Ilaa hin jajanne waaqayyoon qalbii keenya jijjiirranne hin galateeffanne gochaan nu godhe hundumaatiif oolmaa waaqayyootiif akka jedha. Pirinsipiliin kun iskoolaaronni kan hojjetan irraa kan hin dubbise inni kun yeroo dheeraa saatiin keenya inni guddaan kan inni irratti darbuu qabu galateeffachuudha. Oolmaa waaqayyoo lakkaa'uudha. Kan namarraa baay'een isaa gungummii irratti dhuma. Naangooneeti utuu caqacaqnu sana naangoone kun naan taane sun hin taane jennee utuu caqacaqnu utuu waaqayyotti qocolloo kaafnu yeroon keenya baay'een dhumaan keenya. Garuu sagaleen waaqayyo akka jedhu galataan moo'icha argama jedha. Galateeffadhaa. Kadhannaa keessan keessa qabiyyeen galateeffannaa ajiraatu. Kanaafi warra kaaniif kadhachuusa jedhu irra ga'een jira. Amma erga galateeffanne booddee maal goona? Warra kaaniif kadhannu. Dubbiin waaqayyo akka jedhu warra hidhamanii maneedhaa keessa jiraniif kadhadhaa'edha. Warra dhukkubsataniif kadhadhaa'edha. Assaayimentii gurguddaa qabna. Dargaggootaaf hin kadhanna. Ol adeemtotaaf hin kadhanna. Gaa'ilatti warra deemaniif hin kadhanna. Ijoollee daa'immaniif hin kadhanna. Namoota gaa'ila keessa jiraniif hin kadhanna. Warra hidhamaniif hin kadhanna. Warra dhukkubsataniif hin kadhanna. Warra beenu duwwaa miti. Waaqayyo warra buddeen dhabaniif akka buddeen kennu. Warra kafana dhabaniif akka inni uffata kennu. Karaa irratti warra kufan waaqayyo akka kaasu. Warra abbaa faana hin qabne akka gargaaru. Haalota hiyyeessaa akka hirkisu waaqayyoon isaaniif kadhanna. Warra kaaniif kadhanna. Amma maatti waa'een keenya keessa jiru kadhannaa keenya keessa jajuudhaan jalqabne qalbii keenya jijjiirranne itti aansinee hin galateeffanne amma warra kaan waa'ee warra kaaniitti warra kaaniif kadhadhaa'edhaan. Warra hidhaa keessa jiraniif kadhadhaa'edha. Warra biyya geggeessaniif kadhadhaa'edha. Ol adeemtotaaf kadhadhaa'edha. Barattootaaf kadhadhaa'edhaan. Warra kaan hundumaaf kadhanna. Warra kaaniif kadhanna. Yesuus Kiristoos fannoo irra taa'ee warra lafa jiraniif kadhate. Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee warra kaaniif kadhate. Isiniifaan kadhadheedhaan rakkoo keessa jira garuu ajandaa isaa mirmirsa miti waaqayyoon dura. Ajandaa isaa naanneessa miti. Waaqayyoon warra amantoota wangeela isaanitti lallabu warra caaffata isaaniif erguuf kadhata. Kanaaf Efesoon boqonnaa 1:3 irratti namni waaqayyoo kun akka jedha isiniif kadhanna jedha. Iddoo adda addaatti waaqayyoon isaaniif kadhachuu isaa agarra. Inni shanaffaaf inni dhumaa ani irratti dubbii koo walitti qabu ofii keenyaaf kadhachuu. Dhimmoota keenya waaqayyootti dhiyeessinee gargaarsa hafuura qulqulluutiin waaqayyoon kadhachuudha. Dubbii keenya mata dureetti goonee qindeessinee kadhannaa burjaajaa ta'uu nurra jiru kadhannaan keenya. Mata duree qabaachuu waan dhaabbataa irratti waaqayyoon waamuu qabna. Mata duree dhaabbataa barreeffannee ilaa kunoo kan irratti si barbaada. Dhimma kana naaf raawwadhu, kana naaf hojjedhu. Kan akkas naa godhi jennee wantoota qaqqajeeloo warra waaqayyo deebiitti kennu immoo raayitiitti goonee irratti galateeffachuutu nurra jiraata. Irratti hordofnee galateeffachuutu nurra jiraata. Waa'ee namoota biraaf gaafa kadhannus akkasi. Kanaafi ofii keenyaafis kadhachuudha. Amma baalaansiin kadhannaa bara kanaa eessatti caalaa ofii keenyaaf baay'ee kadhanna. Namaaf kadhachuu irratti hanqinni jira. Biyyaaf kadhachuu irratti hanqinni jira. Iddoo hojii keenyaaf kadhachuu irratti hanqinni jira. Iddoo hedduutti baay'ee mul'atu. Addunyaa keenyaaf kadhachuu irratti misiyoonota biyya lafaatti wangeela lallabuuf ba'anii jiraniif kadhachuu irratti hanqinni guddaan jira. Waa'ee ofii keenyaati baay'een isaa. Kadhannaan keenya baay'een galateeffannaan qabu. Kadhannaan keenya baay'een jajuu waaqayyoon qabu. Kadhannaan keenya baay'een qalbii jijjiirrannaan qabu. Maal irratti dhume? Waa'ee ofii keenyaa utuu waccinu dhume. Amma garuu toorawwan ammasiniif kenne kana qabadhaati waaqayyo wajjiniin isa kana toora galchine kadhannaa qindaa'e kadhannaa toora qabate kadhachuutu nurra jiraata. Kadhannaan wanti inni hin geeddarre hin jiru. Kadhannaan wanti inni hin geeddarre hin jiru. Namoota kadhataa ta'an yeroo darbe dubbadheera. Maateeriyaalii kadhataa gola keessa kaa'atanii ta'an ofii keenya jireenya kadhataa qaban. Yoo kadhanne humna aboo qaba jedhamee yaadamuun wallaansoo qabnee mo'achuun hin danda'amu. Ilaa dallaan nuyi jabeessinee ijaarannu seexanan dhowwu. Dallaan nuyi jabeessinee ijaarannu manni nuyi jabeessinee cufannu uleen nu baannu meeshaan nu baannu seexanan dhowwuu hin danda'u. Cuubeen namni qabatee deemu seexanan dhowwu. Rasaasni namni baatee deemu seexanan dhowwu. Nagaa namaa kan goolu seexanaa.
Phexros akka jedha akka leenca isaa filaayisa beela'eetti aadaa naannoo keessan naannaa isa argachuu qajeela jedha. Dubbiin Waaqayyo akka jedha. Kanaaf humna kadhataatiin moona. Humna kadhataatiin moona namoota kadhataa taanu soomaaf kadhataa qabaannu yeroo kadhataa qabaannu ammaaf asuma irratti dhaabaa yeroo biraa qabiyyeewwan as keessa jiran tokko tokkoon akkaataa Waaqayyo na gargaaretti dhiyeessuu nan danda'a. Dubbii Waaqayyo isa dhageenya kana Waaqayyo nuuf eebbisu. Ergaan kun isinitti toleera. Isinitti toleera taanaan irraa barattaniitu taanaan warra kaaniif akkasiin qooddan hiriyoota keessaniif akkasiin sheer gootan hojii kanaaf immoo Waaqayyoon akkasiin nuuf kadhattan isin gaafanna. Bara baraan Waaqayyo isin eebbisu. Torban nagaa nuuf haa ta'u yeroo taanu akkuma kanaan fooyyessini dubbii Waaqayyo ilaalaa deemna eebbifamaa.